Jawaar Mahammad kana wallaaleleeti kan Minisoota irraas dhufee bar. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Waanan gammachuu qabu sitti fakkaata. Waanan mata'aa jiru kana. Oromoon du'aa jira. Inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaneen jirtu sana. Oromoon du'u kun mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi birri sun fudhachuuf Hacaaluu Hundeessaa agriimantii san mallatteessan akka jedhanitti birri suniin fudhattee ittiin in callista birri suniin qabsoo keessatti sirba gahee tan ta'e qabaatu. Abba Guyyoo. Birriin gurgurtee jedhan kanaafuu acee waa butattee jirta. Otoo maallaqa akkasiiti wayyaaneen nuu kenniti bar maa qarree du'aarra deemnaare. Bara wayyaaneen jirtu daninnatiin manallee natti agarsiiste konkolaataallee natti agarsiiste kaan burraayyuutti kantiibaatti dhaqaati maaloo godhaafi jedhame qondaalonni mootummaan oppiidiyoo keessa jiran kan amma jiran warri gurguddaan kana quba qabu beetta yeroo sanallee nama dide amma akkamitti namummaan Dr. Abiyyi isa biteera naan jedhe inni faddaala ture jidduutti dallaala ture anummata kiyyaaf qaalii beetta akkas jedhee nama. By the way, wanti bitamu, miini bitamu, mi'a qaalii bitamu, miini rakashaan bitamu. Akka gaariitti fudhadha san. Garuu immoo mootummaan Dr. Abiyyi na bituu hin danda'u. Okay? Yookaan oppiidiyoo dhaabni kamu yoo sammuun kiyya na ajaje malee biltsiginnaa jedhe dhaaba Oromoo warra mormu kamiyyuu keessa jedhe namni tokkoon yoo fedhiin Hacaaluu yoo keessi Hacaaluu murteeffate tole jedhe malee asiin miti asiin na murtaa keessa Hacaaluu tol jedhe no akkamitti tol jedha warri biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre agriimantii akkasii waliin qabna akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Midhaaddu kan callasiin hin jedhan Hacaaluu Hundeessaa konkolaataan inni ofiyyuu mootummaa kennee fi lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan mana dhuu qabdaadha Hacaaluu mana gam qabta. Alam ganaattan jiraadha isin kiraa keessa jiraadhan almost mana kireeffadheen jiraadha garuu ijaarrachuun koon yoo rabbi jedhe. Agamma man hin qabdu. Mana hin qabu. Konkolaataan kan qabu. Konkolaataa amma oofu sana dura diyaaspooraan naa bite abbootiin qabeenyaa Oromoo gara nama 5 moo 6 7 ta'uu danda'u beekan. Maallaqa walitti buusanii sarpiraayizii na gochuudha. Makiina kan sii bitan. Makiina kana bitan. Hacaaluu Hundeessaa meeshaa birrii akkana fudhatee mana akkana qabaa waan akkana mootummaan tolchee fedhee oloolii miidiyaa hawaasa gubbaa bal'inaan sir deemu quba qabaachuu natti himtee turte. Namni gariin agartee taargeetii inni barbaadu keessa yoo ati seenuu fi baatte waan barbaade jechuu danda'a. Ololli kun eessaa kaate beektaa? Warruma qaama mootummaa keessaa baate. Ololli kun. Okay? Maal kaayoon si duub jirtu? Kaayoon si duub jirtu gaanii yoo yaadu fudhatama yookaan jaalatamummaa uummata bira qabdu kana qaamni dhabamsiisu achi keessa jiraachuu danda'a. Amma waan jiraayyuu uummati beeksifte fuulduraaf namooti shakkii qaban artistoota waan garagaraa taasifama artistoota namooti bebeekamoon bu'aa dhuunfaatiin deebi'anii yoo dhuga uummata dhoksanii mul'ata kanaafuu artistoota shakkanii maqasanti baasan warra Hacaaluu Hundeessaa shakkuuf fuulduraaf Hacaaluun birriin jijjiiramaa jedhee fuulduraaf kashaku hamma yaatti himta fuuldura maal dhaamtaaf maal jettaan. Beektaa hawwisoo keessatti hawwisoo mootummaan hooggantu kana keessatti artistii gameeyyii jira beektaa ka sagaleen ajaa'ibaa. Dabballeen gaafa kana godhi gaafa misooma irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbise gaafa siin jettu ati artistii miti beektaa. Amma wanti nurratti raawwatamaa jiru maal akka ta'e beektaa akka dabballeen oppiidiyoo kanaan dura biiftuu Oromiyaa gochaa turte biiftuun Oromiyaa keessatti artistoota otoon si waame sagaleen isaanii kan si boochisu baay'ee jira beektaa kanachi keessaa ba'anii guutuu biyyattii irratti beekamuu danda'an addunyaarra deemanii waa meeqa hojjechuu danda'an kana dabballeet isaan hooggan. Artistiin immoo miira hawaasa bal'aa miira hawaasa miiliyoonaan lakkaa'amu bakka bu'ee hojjechuu qaba malee miira murna tokko kan mootummaa biyya bulchuu miti yookaan kan mormuu miti. Wayyaaneen ari'amteetti qabsoo ilmaan Oromootiin dhiigaan simbiloo inkaa salaamtaadhaan miti beektaa. Ulfitti wareegameeti. Daa'imni waggaa 10 farda siidaa hatani siidaa dabaleen soore erga nu daangeessani barri ture bubbuleen fardi siidaa dabalee sun farda Minilik irraa
taa'ee kunoo amma suura ka'e san farda hatame beektaa Eentati. namicha nami hattuu humnaan qotee bulaarraa fudhate beektaa nami kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun namicha bira qaqqabe fakkaa namiligi bira Odeeffannoo milee bigaa. waa maatiin haa taphatu jedhame inni farda isaa miicee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beektaa sakaraa dhufee goojiirra mul'atee na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beektaa waametu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deema kanaaf gaafa amma farda kana laalu nan aara beektaa farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofneen nama qaaneessiteedha inumaayyuu immoo suura ka'anii cimaanii dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan Ayyee. fardi abbaa qaba beektaa warri miliki leellisu ka fardi kasaatii jedhu maal jettaan fardi kasaatii inni farduma isaatiin dhufee no inni calqaba harree yaabbatee dhufe gara oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu seenaan immoo rirmi nyaatu beektaa seenaan seenaa okay yaabbii fardaa eessatti beekanni siidaan kun ka jigani jedha siidaan kun yoo jig fardi akkanatti fardi ka oromoo fardi kan oromoodha akkam tolcha farda akkamitti jigama akkam tolcha ka jige yoo inni isaarraa jigsan malee okay gaa inni walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beektaa waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beektaami akkan biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeke akkan minilikitiif yakkamaa moo oh yakkamaa my god ani inni gaa reeffaa miiramma ekeraadhanni jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedhee seenaan immoo dhuga kan soba haa jedhu akkamitti namni kana na godheera sobaan si himatu nama lubbuudhaan hin jirre aannolee irratti kana godheera calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu bara mallee ulfajjeessaa jira beektaami inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maal hin ta'in egaa doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarra kan farda hatu kan farda saam walumaa galatti yakkamaa hamaa